Ashama jirtu akkama nagaa ni Dr. Caalaa Didaati guyyaa irraallee akkuma mata duree irratti argitan mata duree tokko qabadhee dhufeen jira. Hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin ta'an siniin jedha. Mata dureen keenya guyyaa har'aa waa'ee qofaa yookaan immoo waa'ee utaaloo irratti xiyyeeffata. Kanaafuu haga xumura qophii keenyatti nu wajjin ta'an irra deebiidhaan sin gaafadha. Jalqaba irratti yeroo ammaa kana mana nama baay'ee hospitaala illee yoo fudhanne immoo yookaan mana yaalaas yoo fudhanne yoo xiqqaate namoota yaalamuudhaaf mana yaalaa dhufan keessaa mallattoon isaanii jalqaba irratti himatan parsantii 90 hanga ta'u jechuun danda'a. Wanti namni baay'een qofaan qabaa, na qofaasisaa, qofaan koo akkanaa, kana na qorrachiisaa wantoota akkanaati kan jedhani. Wanta kana maaltu fide yookaan immoo wanta yeroo baay'ee akkuma beekamu qofaan mallattoodha. Kanaafuu wantoonni qofaa fidan maal fadha? Akkasumas wantoonni nama qofaasisan maal fadha? Akkasumas yaalli isaa hoo maali kan jedhu irratti xiyyeeffannaa haga xumura qophii keenyatti irra deebiidhaan waliin ta'an siniin jedha. Duraan dursa qofaan mallattoodha. Dabalataanis namoonni baay'een mana nama tokkoon isaanii namni baay'inni qofaa yeroo ammaa kanatti akkuma beekamu waqtiin yeroo ammaa waqtii onkololeessaadha, birraadha, yeroo birraa bubbeen ni jira. Akkasumas immoo wantoonni garaagaraa gannarraa aduutu baha. Aduun gaafa bahu immoo wantoonni yeroo gannaa turan sun fooliin isaanii namatti dhufuudhaan honna garaagaraatiif nama saaxiluu danda'a. Dabalataanis fooliin daraaraa ni jira, fooliin dhukkeen garaagaraa ni jiraatu. Namoonni haala garaagaraatiin iddoo garaagaraa jiraatan bakka tokkotti keessattuu mana barumsaatti walitti dhufu. Gaafa walitti dhufan immoo qofaa kanniin yookaan utaaloo yookaan wanta garaagaraatiin haala garaagaraatiin wanta qofaa namatti fidesan walitti daddabarsuu danda'u jechuudha. Kanaafuu sababa kanaaf yeroo ammaa kana namoonni baay'een keessattuu biyya keenya biyya Itoophiyaa keessatti namoonni baay'een rakkoo qofa'uu yookaan rakkoo utaaloo ni qabu jechuudha. Kanaafuu wanta kana qoqqoonnee maaltu dhukkuba qofaa fidaa, furmaanni isaa maalidha kan jedhu akkasumas namoonni dhukkuba qofaa qaban kunniin qorannoo akkamii isaan barbaachisa yookaan mirmara akkamii isaan barbaachisa kan jedhullee waliin mari'anna jechuudha. Jalqaba irratti qofaan namni tokko kan qofa'u haala garaagaraatiin wantoonni qofaa kana iddoo gurguddoo sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Isaanillee qofaa yeroo gabaabaa, qofaa yeroo jiddu galeessa akkasumas qofaa yeroo dheeraa jennee qoqqooduu dandeenya jechuudha. Qofaa yeroo gabaabaa kan jennu qofaa torbee 3 gadi namarra ture yoo ta'u, qofaa jiddu galeessa kan jennu immoo torbee 3 hanga torbee 8 yookaan torbee 3 hanga ji'a 2 kan namarra ture. Akkasumas immoo qofaa yeroo dheeraa namarra ture kan jennu immoo qofaa torbee 3 ol torbee ji'a 2 ol yookaan torbee 8 ol namarra ture jennee haala kanaan qoqqooduu dandeenya jechuudha. Qofaan yeroo gabaabaa namarra ture yeroo baay'ee ofuma isaatii yeroon booda kan nu dhiisu ta'uu danda'a. Akkasumas yaalas kan barbaachisu ta'uu danda'a. Haa ta'u malee qofaan yeroo dheeraadhaaf namarra ture qorannoo baay'ee barbaachisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu qorannoon kunniin immoo maalidha kan jedhu itti aanee ni ilaalla. Qofaa maaltu namatti fiduu danda'a yookaan namni tokko akka dhukamu yookaan akka qofa wantoonni godhan maal fara kan jedhuuf jalqaba irratti wantoonni qofaa namni tokko akka qofa godhan wantoota baay'eetu jiru. Isaan keessaa sadarkaa tokkoffaa irratti kan qabatu infekshinii ujummoo qilleensaa gara olii yookaan upper respiratory infection kan jedhamu kunillee yeroo baay'ee qofaa yeroo gabaabaa yookaan yeroo gabaabaa torbee 3 gadiitiif harka guddaa kan qabatudha jechuudha. Kunis infekshinii ujummoo qilleensaa gara olii yookaan upper respiratory infection isaan jedhamu jechuudha. Inni biraa rakkoo sombaa ta'uu danda'a. Rakkoon sombaa kunillee qoqqoodiinsa qaba. Isaanis kulkulfannaa yookaan dallansuu sombaa yookaan infekshinii sombaa isa niimooniyaa jedhu ta'uu danda'a. Akkasumas kaansarii sombaa ta'uu danda'a. Godaannisaa'uu sombaa yookaan pulmonary fibrosis kan jennu ta'uu danda'a. Asmaa ta'uu danda'a. Malaa godhachuu sombaa ta'uu danda'a. Dhukkuba TB ta'uu danda'a. Dhukkuba onnee ta'uu danda'a. Akkasumas immoo namni yeroo dheeraadhaaf tamboo aarsuu sababa garaagaraatiin yeroo dheeraadhaaf qofa'uu danda'a. Dabalataanis alarjii funyaanii fi ujummoo qilleensaa gara olii ta'uu danda'a. Saayinasii ta'uu danda'a. Rakkoo liqimsituu yookaan isa gubaa qoba jalaa kan namatti fidu yeroo baay'ee GERD yookaan gastroesophageal reflux disease yookaan singiggoo ta'uu danda'a. Qorichoota garaagaraa keessattuu qorichoota
angiotensin converting enzyme inhibitors qorichoonni jedhaman rakkoo qofaatiif nama saaxiluu danda'u jechuudha. Keessattuu namoonni dhukkuba onnee qaban yeroo dheeraadhaaf qoricha angiotensin converting enzyme inhibitor yookaan qorichoota gartuu kan jalatti ramadaman yeroo dheeraadhaaf kan fudhatan yoo ta'e rakkoo qofa'uudhaaf yookaan yeroo dheeraadhaaf ukamuutiif isaan saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaafuu namoota rakkoo qofaa qabu yookaan namni tokko gaafa ukame callisnee waan wayii jechuu hin qabnu jechuudha. Maaliif wantoota kanneen hunda ta'uu danda'a waan ta'eef namni gaafa qofa'u even namni qofa gaafa qofaan isa qabu yookaan gaafa qofa'u qofaadhuma salphaa ta'uu danda'a akkasumas immoo qofaa hamaa ta'uu danda'a yookaan miidhamoonni amma isin hime kun jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu asirratti wanti beekamuu qabu maalidhaa? Yeroo baay'ee hawaasa keenya biratti kan baratame maalidhaa? Namni tokko gaafa qofa'e yookaan immoo daa'imni takka gaafa qofaan isa qabe guddaas haa ta'u xiqqaa mana yaalaa hin deema. Qofaan sun dabalataan yoo ho'a kan qabu ta'e kan nama qoqorrachiisu yoo ta'e mana yaalaa deemee qoricha qorraa naa kenni jedhee gaafata jechuudha. Keessattuu buufata faarmaasii garaagaraa achiin haala inni itti gaafatu muraasa inni fakkeessuudhaaf mana faarmaasii yookaan immoo dukkaana qorichaa deemee ishee akkam jirtu nagaadhaa naga keessanii mee qoricha qorraan barbaade mee qoricha qorraa kamii barbaada ishee diddiimtuu sammoo isa xiyiiti kiliinii xiyiiti kiliinii xiyiitii sannaa kennaa xiqqoo na kofaasisa okay jedhanii qoricha amooksaasilini yookaan kan itti murtaa'e yeroo baay'ee qoricha amooksaasilini namaa kennu kanaan qoricha amooksaasilini sun maaliif akka fudhatame maaliif akka gargaaru kana hunda odoo hin beekin callisaniituma qoricha kana hin fudhatu jechuudha. Qorichi sun dhuguma qoricha rakkoon sun qoricha kana dhuguma barbaadaa moo hin barbaadu odoo hin gaafatiin odoo adda hin baasiin sababa qofaan qabeef qofa yookaan sababa ukamuuf qofa mana yaalaa deemee amooksaasilini bifa shiroopitiin daa'immaniif yoo ta'e nama guddaa soo ta'e immoo akkasiniin jedhe kiniinii bitatee deema jechuudha. Yoo daa'immaniif ta'e immoo mana buufata dukkaana qorichaa hin deemama achiin ishee akkam jirtu nagaadhaa waliin jedhu kanaan mee shiroopiin qorraa jirti shirooppii qorraa urmii meeqa odoo wanni biraan gaafatanii kallattiidhumaan urmiidhumaa deema ogeessi fayyaallee yeroo tokko tokko kanaan ogeessi fayyaas yoo amansiisuudhaaf yaale hawaasni keenya yeroo tokko tokko achitti amansiistee qoricha fudhachuun gaarii miti gaarii hin ta'u waan ta'eef kanaafuu haga danda'amaa ta'een yaalchistee odoo ilaalchistee qoricha bitattee jedhamee ogeessi fayyaa gaafa itti hime achi dhiisee iddoo biraa deemee qoricha bitatee deema jechuudha. Kanaafuu kuni sirrii miti irratti hojjetamuu qaba jedheen yaada. Maaliif qorichi gaafa ajajamu akkuma isiniin jedhe wantoonni qofaan mallattoodha yookaan ukamuun mallattoodha. Namni gaafa ukamu yookaan gaafa qofa'u mallattoo agarsiisaa jira malee qofa'uun sun dhibee miti jechuudha. Kanaafuu qofaa san yaaluudhaaf yookaan ukamuu san yaaluudhaaf hundeerraa qofa san maaltu fide kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Isa san immoo haala amma isiniin jedhisaniin rakkoo ujummoo qilleensaa ta'uu danda'a, rakkoo ujummoo nyaataa ta'uu danda'a, akkasumas rakkoo onnee fi ujummoolee dhiigaa ta'uu danda'a. Kanaafuu wantoonni qofaa fidan yookaan dhukaa fidan baay'ee ta'uu waan danda'uuf callisneetuma mana yaalaa deemnee qoricha kan bitannu yoo ta'e yeroo biraatitti qoricha saniif qorichi sun yeroo itti barbaachisutti mana yaalaa gaafa deemne qorichi sun gaafa nuu kenname dhibeen keenya qoricha sanii wal baratee jira waan ta'eef deebii nuu kennuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu haga danda'amaa ta'een mana yaalaa osoo hin deemiin callisnee mana faarmaasii deemnee ogeessa fayyaallee rakkisuu hin qabnu ijoollee keenyallee yookaan ofii keenyallee fuulduraa keenya balleessuu hin qabnu jedheen yaada. Yeroo ammaa kana namoonni baay'een qoricha amooksaasilini jedhamu yookaan immoo qoricha qorraa jechuudhaan namoonni baay'een kan beekaniif yeroo ammaa gaafa ogeessi fayyaa yeroo itti barbaachisutti gaafa qoricha kana ajaju sadarkaa namoonni baay'een deebii itti kennuu dhabuurra yookaan immoo dhukkubni isaanii qoricha kana hojii wal baruu irraa kan ka'e deebii itti kennuu yeroo didan argaa jira jechuudha. Kun immoo carraansaa hammamtaansaa yeroo yeroodhaan dabalaa jira. Kun baay'ee nama yaaddeessa. Kana qofa miti qorichoonni baay'een qorichoota marfeedhaan yookaan limmoodhaanis kennamu kanneen akka seeftiraakizoonii caddifamee namumti tokko ni dhukkubsata. Gaafa dhukkubsate rakkoon isaa sun kan vaayirasiidhaan dhufe ta'uu danda'a, kan baakteeriyaadhaan dhufe ta'uu danda'a, akkasumas kan fangasiidhaan dhufe ta'uu danda'a. Qofaan kun jechuudha.
Fakkeenyaaf uttaalloo yookaan immoo dinfaafa kan jennu yeroo baay'ee vaayirasiidhaan dhufa keessattuu riinoo vaayirasi kan jedhamu qorichi cadhisnee amoksaasiliinii yookaan immoo seeftiraakizoonii qorichoonni jedhaman jiru. Isaan kunniin immoo hojiin isaanii farra baakteeriyaati yookaan immoo antibiyootiksiidha. Qorichoonni kunniin vaayirasii kana yaaluu dhiisuu danda'u. Namni tokko uttaalloo qabaate cadhisnee qoricha kanneen ajanyaaf taanaan deebii kennuu dhiisuu danda'a jechuudha. Vaayirasiidha. Vaayirasiin immoo iyyuu antibiyootiksiidhaaf yookaan farra baakteeriyaatiif deebiin kennu. Qorichi sun kan oomishame baakteeriyaa akka ajjeesuuf yookaan baakteeriyaan akka miidhaan geessisne achuma miidhama isaa baayostatiks achumatti hojii isaa akka sochii isaa akka dhaabu gochuudhaaf targeetir ta'ee hojjetama. Garuu hawaasni keenya vaayirasiidhaafis rakkoo ujummoo qilleensaa kanneen akka asmaatiifis rakkoo onneefitis cadhiseetuma antibiyootiksii kan fudhatu ta'e taanaan rakkoon kun hammi isaa dabalaa deema jechuudha. Kanaafuu namni tokko gaafa qofaa qabu yookaan mallattoolee qofaa agarsiise mana yaalaa deeme dhuguma antibiyootiksiin barbaachisaa, dhuguma dhukkubni qorraa sun barbaachisaa. Yeroo baay'ee wanti gaariin antibiyootiksiin kanneen akka amoksaasiliinii haalli isaan itti oomishaman akkamitti dhibee baay'ee keessattuu baakteeriyaa broad spectrum yookaan baakteeriyaa baay'ee akka kafar godhutti ilaalamee yookaan yaada keessa galameeti kan hojjetamanii. Kanaafuu gaafa qoricha san fudhannu baakteeriyaa kamuyyuu haa ta'u carraan isaan nutti fursuu toonsiliis yoo ta'e akkasumas infekshinii ujummoo qilleensaa gara oliis gara gadiis sombaa niimooniyaas dabalatee gaafa qorichoota kana fudhanne qaamni keenya deebii kennuu danda'a yookaan nutti furuu danda'a. Kana jechuun garuu yeroo hunda nutti fursa jechuu miti. Tokko isa lammaffaa vaayirasiin fakkeenyaaf dinfaafa yookaan qofaa yookaan uttaalloo kan nutti fide vaayirasiidha yoo ta'e riinoo vaayirasiidha yoo ta'e vaayirasiin immoo yeroon booda ofuma isaatiin nu dhiisaa deema. Keessattuu nyaata ho'aa nyaanne boqonnaa hoo fudhanne dhangala'aa sirriitti hoo bakka buusne damma isaan booda irratti haala yaala isaanii hundi walitti qabeensinitti himaa wantoota kanneen goone taanaan vaayirasiin kun odoo qorichaa yoo fudhatiin ofuma isaatiin nu dhiisa. Garuuyyuu kan nu dhiisa ofuma isaatii ture garuu nu cadhisnee qoricha qorraasan waan fudhanneef nutti fakkaachuu danda'a kan dhukkubni sun nu dhiise. Kanaafuu kun immoo iyyuu haala misuse yookaan qoricha haala hin taaneen akka fayyadamnu carraa banaa deemaa jechuudha. Kanaafuu adara daa'imman keessan gaafa dhukkubsatte mana yaalaa odoo hin geechin cadhistaniitoo dhukkuba qorraa yookaan saambaamichiidhaaf jettanii mana yaalaa deemtanii daa'imman keessaniifis qoricha amoksaasiliinii jedhamu akka hin binneensiniin jedha. Yeroo ammaa immoo iyyuu wanti ajaa'iba ta'aa dhufe even marfee iyyuu ogeessi fayyaa odoo hin ajajiin sadarkaa namni dhukkubsate ajajuurra gahaa jirra. Maal jedhamaa jira? Mana yaalaa hin naqamaa ogeessi fayyaa laalee silaa akka ta'uu qabu ogeessi fayyaa laalee haga danda'amaa ta'e namni kun maaltu isa barbaachisa? Limmootu isa barbaachisa moo kiniiniitu isa barbaachisa moo kamtu isa nama san sadarkaa dhukkuba sanii ilaaluudhaan doktoratu murteessa yookaan immoo ogeessa fayyaatu murteessa. Amma garuu ta'aa jiru maalidha? Namoonni tokko hin naqaa ogeessi fayyaa yoo kiniinii yookaan immoo dawaa yookaan erguuf yookaan barreessuuf yookaan ajajuuf yoo ta'e ooyi doktor ana marfee na waraanne ana natti hin fayyu ani hin fayyu marfee na waraanii marfee toonsiliina waraanii marfee qorraa na waraanii yeroo itti jedhaniitu ogeessa fayyaa ajajan illee ni mul'ata. Baay'ee wanni hundumtuu wanni asirratti beekamuu qabu maalidha? Qorichoonni gaafa qophaa'an haala garaagaraatiin qophaa'u isaanillee bifa limmootiin bifa gara teessumaatiin seenu akkasumas bifa kiniiniitiin bifa shirooppitiin haala garaagaraatiin qophaa'u hundumti isaaniyyuu mataa isaanii qabu. Maaliif targeettii mataa isaanii qabu yookaan kaayyoo mataa isaanii qabu. Kanaafuu namni tokko yoo marfee barbaadu yookaan limmoo barbaada. Amma yeroo tokko ogeessi sirriitti ilaalee akka barbaade ilaalee yoo limmoo hin kennineef nama saniif yookaan nama tokkoof ogeessatti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Kun doktora akkamiiti kun ogeessa maaliiti limmoo yiinoo waraanne yeroo itti jedhan jira jechuudha. Kanaafuu sadarkaa kanarra gahaa jirra. Kun immoo baay'ee nama yaaddessa. Dhugaa dubbachuudhaaf doktorri yookaan immoo ogeessi fayyaa limmoo hin kennine bara itti ogeessa hin fakkaanne yookaan akka ogeessatti hin lakkaawamne keessa jirra. Kun immoo baay'ee nama yaaddessa. Maaliif
hundumtu akkuma isin jedhe kaayyoo qabu yoom limmoon ajajamaa yoom immoo kiniiniin ajajamaa yoom shirooppiin ajajama kan jedhu hundumtu kiraateriyaa mataa isaanii qabu ulaagaalee mataa isaanii qabu sanirra hundaa'ee ogeessi fayyaa kan qoricha kennu jechuudha. Fakkeenyaaf sadarkaa hamaa sadarkaan isaa qoqqoodamee dhibeen tokko qoqqoodamee sadarkaan isaa baay'ee salphaa yoo ta'e kiniiniidhaan fayyuu danda'a. Sadarkaan isaa yoo baay'ee hamaa ta'e immoo sadarkaa itti limmoon barbaachisu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu kanarra hundaa'ee ogeessi fayyaa kan ajaju malee isin yookaan immoo namni tokko waanuma dhukkubsateef qofa lakki ana limmoo malee natti hin furu yookaan limmoo malee hin fayyu doktor yookaan limmoo malee waan natti hin furreef ana qoricha akkanaa na ajaji jennee ogeessa fayyaa akkasitti kallattii agarsiisuun gaariidha jedheen yaadu. Maaliif limmoodhaan qorichi carraan dhukkubni tokko yookaan dhibeen tokko qoricha hojii wal baruu gaafa limmoo ta'e harki isaa ol kaa'adha jechuudha. Yookaan immoo carraan dhukkubni tokko qoricha hojii wal baruu gaafa limmoo ta'e kan kiniinii ta'e san caalaa ol kaa'adha. Kanaafuu akka danda'amaa ta'een limmoon carraa isa dhumaa ta'uu qaba malee callisneetu yeroo hunda limmoo goona taanaan suni nama yaaddeessaa boruu keenya illee ni miidha. Maaliif qoricha wajjin dhukkubni ol bare taanaan booda qoricha san fudhanne haga barbaanne yoo fudhanne qoricha sanii nutti waan hin furreef hunduma keenyaayyuu namni tokko miidhame taanaan immoo rakkoo saniin hunduma keenya fuudhee hallayyaatti gala jechuudha. Maaliif namni tokko qoricha san wajjin baakteeriyaa wal bareen gaafa dhukkubsate nama sanirraa baakteeriyaan kun nama biraa garagaraatti waan darbuuf namni sun hunduma keenya fuudhee hallayyaatti nu gata jechuudha. Kanaafuu haga danda'amaa ta'een itti gaafatamummaa namoota hundaati waan ta'eef wanna kanarratti haa hojjennu sinin jedha. Inni biraa namni tokko gaafa qorannoo akkamitti gaggeeffama amma gaafuma sinin jedhe namni tokko gaafa qofaa'e yookaan uttaalloon gaafa isa qabe yaalamuu qaba sinin jedheen jira. Yaalli kun immoo ilaallamuu dabalata yookaan qoratamuu dabalata jedheensidha. Qoricha qofa odoo hin ta'in waan baay'ee dabalataa isaan keessaa tokko ilaallamuu barbaachisa yookaan qoratamuu barbaachisa. Haalli kun qorannoon kun maalidha? Tokkoffaa gaafii sirriitti ol gaafachuu barbaachisa. Seenaa garagaraa waan baay'ee odeeffannoo sirriitti ogeessi fayyaa irraa fudhatee waa'ee dhukkuba sanii adda baafuudhaaf wanti inni gaafatu hin jira waan ta'eef wantoota sanniin sirriitti gaafachuu barbaachisa. Inni lammaffaan ogeessi fayyaa meeshaan tun jirti isheen tun istetoskooppii jedhamti tana fayyadamee harka isaa fayyadamee dugda isaa tuttuqee naannoo kanniin laallee akkasitti rurrukutee waan baay'ee laalee egaa haala saniin laalee booda wanti kun kana ta'uu danda'a laata jedhee qorannoo erga jechuudha. Qorannoon kunis qorannoo dhiigaa ta'uu danda'a, qorannoo raajii yookaan X-ray ta'uu danda'a, akkasumas qorannoo boronkoskooppii kan jedhamu jiraachuu danda'a, qorannoo CT ta'uu danda'a. Qorannoo baay'eetu jiru. Qorannoo sanniin keessaa kamtu nama saniif mijataa kamtu isa barbaachisa kan jedhu egaa query godhe gaafate booda haala nama sanii barbaachisu odeeffannoo irraa argatee fi tuttuqee qaama isaa physical examination godhee haala saniin egaa laalee booda qorannoo haala barbaachisuun godha jechuudha. Yeroo tokko qorannoo kanneen illee barbaachisuu dhiisuu danda'a. Akkasumatti gaafii garaagaraa gaafate akkasumas qaama isaa tuttuquu qofaan illee ogeessi fayyaa beekuu danda'a jechuudha. Dhukkuba nama sanii sanirra hundaa'ee qoricha ajaja jechuudha. Tokko qorichi kunniin illee akkuma isin jedhe qoricha ogeessi fayyaa namaaf ajaju qoricha fayyadamamuu fi dabalataanis gorsi gorfamu jira jechuudha. Gorsi sunillee gorsi nama gorfamu yookaan ogeessi fayyaa nama gorsullee akka yaalaatti lakkaa'ama. Kanaafuu gorsi kun kan manatti ofii keenyaa gochuu dandeenyu hedduu nama gorsuu danda'a. Isaan keessaa tokko boqonnaa godhachuu, boqonnaa gahaa fudhachuu, wanta ho'aa keessattuu bulluqa yookaan muuqii, shoorbaa, abukaadoo danfisanii dhuguu, shaayii zinjibilaan dhuguu, wanta ho'aa kamuu fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dhangala'aa sirriitti fudhachuu keessattuu bishaan xiqquma ho'isanii fudhachuunis baay'ee gargaara. Bishaan ega danfisanii booda bishaan xiqqoo ho'isanii ega ho'isanii ashabootti bulbulanii afaan keessa lulluuqqachuu, hirriba gahaa rafuu, akkasumas nyaata kuduraa ta'an nyaata akkasiisaniin kan dandeettii dhibee dandamachuu qaama keenyaa yookaan immuniitii qaama keenyaa dabalan keessattuu viitaaminii caadhaan badhaadhaan kanneen akka loomii, burtukaanaa, muuzii, abukaadoo, paappaayyaa kanneen fayyadamuu
Dabalataanis nyaata haga danda'amaa ta'e nyaata nu cufuu danda'a, nu jibbisiisuu danda'a. Garuu giddumaan of dirqisiisnee nyaata sirriitti nyaachuu, qulqullina keenya sirriitti eeggachuu, ganama ganama garaa duwwaatti damma fal'aana 2 goonee nyaachuu, galgala galgala gaafa rafuu feennu qullubbii diimaa, qullubbii adii cafacafnee yookaan sirriitti tumnee booda sirriitti wannoo goonee booda isa san fayyadamuu. Zinjibila itti alanshuu, funyaan nyaata keenya keessatti qullubbii adii yookaan immoo shunkurtii adii itti goonee sirriitti fayyadamuu. Kunniin wantoota mana keenyatti gochuu dandeenyudha jechuudha. Inni dabalataa bishaan sirriitti monqorqoraa yookaan immoo saafaa distii keessatti bishaan egaa sirriitti danfee booda hurka isaasan ulachuu. Isa sanis fakkeenyaaf bishaan kan odoo ta'e yookaan immoo kun bira distii odoo ta'e yookaan wanta bishaan keessatti danfisnu yoo odoo ta'e isa kana keessatti bishaan danfaasan hurkasaa itti gennee ulannee ega ulannee booda akkuma ulanneen rafuu. Nama qofaa qabu kan immoo sirriitti adda baasnee yaalu. Nama mallattoo qofaa qabu akkuma isiniin jedhee wantoonni mallattoo qofaa fidan qofaan yookaan uttaalloon mallattoodha. Wanti qofaa kana yookaan ukamuu kana fidumoo wantoota baay'ee ta'uu danda'a. Kanaafuu wanta san wanti sun namatti hin darba waan ta'eef keessattuu fakkeenyaaf amma daa'imni tokko mana barumsaa deemee daa'ima wayii biraarraa rakkoo kana fidee dhufaa. Gaafa rakkoo kana fidee dhufe maatii hunda waliin ga'uu danda'a. Keessattuu mana san keessa daa'imman waggaa 5 gadii yoo kan jiran ta'e salphumatti daa'imman waggaa 5 gadii kunniin salphumatti hamaa miidhamuu danda'u jechuudha. Kanaafuu namoota qofaa qaban kan haga danda'amaa ta'e namni sun gaafa qofa'u harka isaa akkana godhatee akkasi qofa'u maaskii godhachuu kophaatti haga danda'amaa ta'een ofii kophaatti adda baasanii sirriitti kunuunsuu nama qofa'u sanirraa ijoollee xixiqqoo adda fageessuu. Namni sun qofoo ta'e qofaa qaba ta'e ijoollee xixiqqoo waggaa 5 gadii ta'an akka hin dhunganne yookaan akka ittiin dhiyaanne gochuu. Kanneen gochuun akka yaalatti lakkaa'ama jechuudha. Kanaafuu uttaalloon baay'ee nama rakkisaa jirti. Haga danda'amaa ta'een dhuga siniin jedhaan kana hundaa kana siniin jedheef daa'imman yaalamuudhaaf na bira dhufan yookaan immoo mana iddoo ani itti hojjedhu dhufan namni 100 ijoolleen 100 yoo dhufte ijoolleen 90 ol dinfaafa yookaan immoo uttaalloodhaan rakkatanii yookaan uttaalloon kun immoo yeroo baay'ee kan baakteeriyaadhaan dhufe yoo ta'e immoo iyyuu toonsilii isaaniillee waliin miidhee kan dhufan jechuudha. Kanaafuu haga danda'amaa ta'een uttaalloo kanarratti hojjetamuu qabaa. Haga ammaatti waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Fayyaa ta'aa. Viidiyoon keenya guyyaa har'aa asuma irratti raawwata. Waa'ee uttaalloo yookaan immoo waa'ee qofaa irrattis viidiyoon qabannee dhufne asuma irratti raawwata. Ani Dr. Caalaa Didhaatii. Guddaa galatoomaa. Fayyaa ta'aa. Mee amma xiqqoo immoo komantii maal akka jedhu mee walumaan haa ilaalluun siin jedhaa.
somebody sitting kasu na kinkasin. Nairon nugote sayade samangabin. Wamboni goksega na tujisa, ulimbula male yoma sidisa. Baris da bareda na magechi, ora bijede. Adambane nafni ajigako, sirasenju na beka kubako. Kandarbe samadi sitting kasu na kinkasin. Nairon nugote sayade samangabin. Wamboni goksega na tujisa, ulimbula male yoma sidisa. Baris da bareda na magechi, ora bijede.